Ashamaa akkam jirtan hordoftootaaf kabajamtoota maatii Almaas Salaalee 32 jalatti argamtan biyya keessaaf biyya alaa kan jirtan nageenyi waaqayyoo iddoo lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu jechuutii barbaada. Akkam jirtan fayyaa keessanidha. Ana bira nagaadha. Isin birallee nagaa akka ta'u waaqayyoorrees abdiin qaba jechuutii barbaada. Har'a immoo re'issi biraadhaan walitti deebineetii jirra. Haga xumura qophii koos akka nafaana turtan asumaan dhaamsa kootidha. Iddoo barumsa qabu akka irraa barattan iddoo dogongora kootis saanduqa komentii jalatti akka naaf teechisan asumaan dhaamsa kootidha. Qophiin nuti irra qabadhee dhiyaadhee haasofsamaadha. Haasofsamni kootis waa'ee jiruuf jireenya keessatti kan ilaallatudha. Asumaan gara haasofsama kootti isin dabarsa. Tola ishiin jireenya ishiin keessa jiraattu baay'ee ulfaataadha. Jireenya ishee kanattiin fooyyeffattu qoraan gurguruudhaan akkasumallee namaaf ejejamuudhaan waan argattee dalagattee tolti. Micayyoo ishiilleen kan barsiifattu isumaadhaan. Micayyoon ishee barattee fi iddoo guddaa akka geessu barbaaddi. Tola ishiin guyyaa tokko kaatee too'ee gara mana barumsaa deemte. Gara mana barumsaa yeroo deemtutti haadhi ishee badhaatuun immoo qoraan guuruudhaaf gara gaaratti ol baate. Tola ishiin mana barumsaa yeroo dhaqxutti hiriyoonni ishee mana barumsaa keessatti uffannaarranis ta'ee daftara baay'ee garaagarummaa qaban. Yeroo kanatti tola ishiidhaan hiriyoonni ishee maaliif ati daftaraa 16tiin baratta? Maaf daftaraa akka nuyi kana guddaa hin bitanne jedhaniin. Tola ishiinis isa kana dhaga'uudhaan rakkina mana isaanii waan hin beekneef kaatee galtee harmee isheetiin harmee koo ani daftara kanaan barachuu hin barbaadu. Ani kan barbaadu daftara guddaadha jetteen. Harmee ishee immoo ilmoo koo amma yeroodhaaf kan maannaa baradhu. Yeroo xiqqoo fooyyofne immoo isa bira sanas sii bita jetteen. Haadhi ishee kun gaara gubbaa baatee qoraan guurtee yeroo dhuftutti akka tasaa ta'ee gaara sanirraa gadi bu'uutti gaara sanirra lafa dhoofte. Gaara sanirra lafa dha'uudhaan achi namni ishii kaasu dhabamee achuma ciistee hafte. Yeroo kanatti tola ishiin harmeen koo har'a maal taate turte? Waa kana hin turtu ture. Mee ka'ee tanan laala jettee kaatee gara gaaratti ol baate. Yeroo gara gaaratti kaatee ol baatutti haadhi ishee garuu boolla keessatti kufteetii jirti. Tola ishiin baay'ee rifatteetoo harmee koo jettee baay'ee boosse raawwattee haadha ishii san kaasuuf yeroo achi deemtutti kaasuu hin dandeenye. Achumaan tola ishiin haadha ishii kaasuu waan hin dandeenyeef boosse too'ii namatti iyyattee akka tasaa ta'ee namni immoo karaa deematii jira ture. Yeroo kanatti namni sunis dhaqee too'ii harmee ishii san achi kaasiif. Yeroo kaasuufitti garuu harki ishee mirgaatii fi miilli ishee xinnoo miidhameeti jira. Tola ishiin harmee ishii kana waan ittiin mana akkii miidhattu baay'ee dhabdee rakkatte. Harmee koo maaliin nan assaamama? Akkamittis assaamama jettee baay'ee tokko cannaqamte. Yeroo kanatti tola ishiin kaatee too'ii hiriyaa waliin barattu keessaa hiriyaa takkatti himtee harmee koo akkanatti na jala rakkatteerti. Mee maallaqa naaf liqeessi warra keetirraa jetteen. Hiriyaa ishii sunis dhaga'uufii hin dandeenye itti kofalteetuma qoostee bira dabarte. Tola ishiin ammalleen baay'ee gadditee buusse too'ii kaatee hiriyaa ishii tokko bira dhaqxee isalleen akkasumatti gaafatte. Harmeen koo na jalaa miidhamteetii jirti. Waan mana akkimittiin dhaqu dhabe. Mee maallaqa naaf liqeessi jetteen.
Innis immoo ani maallaqa siif nan liqeessa garuu waan ani siin jedhu yoo guuttedha isa kasii liqeessuu danda'u jedheen. Isheenis tole waan ati jette hunda isaanan fudha. Harmee koo bichaa ati akkanaaf fayyituu yoo naa taasiste rakkoo tokko hin qabu jetteen. Yeroo kanatti innis ani harmee kee yoo si fayyise ati immoo na faana jiraachuu qabda jedheen. Tola ishiin garuu nama jireenyaaf ga'e miti. Ganaa baay'ee daa'imaadha. Umuriin ishee umurii 12ti. Haamileen ishee baay'ee cabeetinnaa homaa gochuu waan hin dandeenyeef harmee ishee itti waan hin caalleef tole jettee alaafinnata hundasaa fudhatte. Yeroo kanarratti harmee ishee kun mana akimii dhaqxeetii achi deebitee fayyite yeroo mana gara manaatti galtu inni sun garuu harmeen kee amma sii fayyiteetti waan ta'eef kootu na faana jedheen. Isheenis immoo harmee koo eenyutti gatii tanan sibira dhufu. Sibira dhufuun anaaf naaf hin danda'amu. Yeroo kanatti innis dura qaaliin nuti walii galle maalidha? Harmee koo yoo naa fayyitee si faana jiraadha naan jette waan ta'eedhaaf kootu jedheen. Isheenis tola isheen baay'eetti ulfaatee waan gootu wallaaltee harmee isheetiin mariisiste. Harmeen isheetis baay'ee boossee gaddite. Osoo maallaqa qabaadhee wayin immoo osoo abbaan kee jiraatee way har'a garuu anis kanarra hin ga'u ture. Atis kanarra hin geessu ture. Yeroo kee malee way umurii kee malee ani bakka hin taanetti akka cabdu hin barbaadu. Baratteetii iddoo guddaa akkanaaf geessu. Analleen har'a quraana nan baadhu kana akka ba'aanarraa buusu barbaade malee ati umurii kee kanatti bakka hin taanetti akka kuftu hin barbaadu ilmoo koo. Yoo naa danda'ame maallaqa isaasan deebisuuf nan yaala. Yoon dadhabe garuu homaa gochuuti hin danda'u jetteen. Harmee ishee bakka hedduu deemte maallaqa san liqeeffachuudhaaf garuu maallaqa san argachuuti hin dandeenye. Tola isheen barumsa ishee barachuudhaaf osoo hawwii guddaa qabdu funduratti karoora ishee hundumaa osoo yaada of keessa qabdu garuu rakkina haadha isheetirraan kan ka'e wayin immoo rakkina isaan qunnamirraan kan ka'e barumsa ishee dhiistee tooyii gara isaa dhaqxe. Kana keessatti maal irraa baranna? Maal irraa is hubsiifanna? Obboleeyyiin keenya baay'inni yeroo ammaatitti jireenyi haalli ittiin mijoomne keessarra taa'uudhaan umurii isaanii malee wayin immoo bakka isaaniif hin malletti kan kufan baay'inatu jira. Hasoosama kanarraa akka waa irraa barattan abdiin qaba. Haga kutaa itti aanu walitti deebinuttis turtii gaarii. Bakka dogongoraa yoo jiraate saanduqa koomentii jalatti nuuf teechisaa. Nagaan turaa.